Akka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 kun sagantaa qophii sona guyyaa keenyaati. Qophii sona guyyaa keenya hardhaatiin waa'ee sagantaa yaadannoo artiist Haacaaluu Hundeessaa ilaalchisee kan magaalaa Minneapoolisitti qophaa'uudhaaf deemaa jiru kana ilaalchisee koree keessaa nama lama qabadhee dhiyaadhee jira. Stuudiyoo kiyya keessatti argamanii Dr. Salamoon Foolleetii fi Aadde Tigist Ayyaanootii baga nagaan gara stuudiyoo Oromiyaa 11 dhuftan. Sagantaan artiist Haacaaluudhaaf qophaa'uuf deemu jiru guyyaan isaa dhiyaatee jira. Mee maal nu harkaa qabdanii maalitti jirtanii Dr. Sinirraan jalqaba? Tole baay'ee galatooma. Egaa sagantaan yaadannoo Haacaaluu gaafa 29 hamma 31 Juulaay keessa kabajuuf qophii guddaa qophoofneerra koree ijaarree bal'inaan bifa Haacaaluu madaaluun isa yaadachuuf nuti lachan koree qindeessituu ayyaana kanaa keessaati bakka buuneeti asitti argamne keessumattuu uummanni kanatti nu cina dhaabbatee goota keenya hayyuu keenya weellisaa keenya uummata koo jedhee lubbuu bakka buune dabarsee kan laate ayyaana kana keessatti isa yaadachuufidha. Egaa nuti koree kana keessatti keessumattuu gaheen kan keenya kan kootii in particular yoon dubbadde Aadde Tigist kan mataa siitii dubbachuu dandeessi. Nuni maallaqa kanaaf barbaachisu fundraisingii warra qindeessu keessatti ani tuuta sanan geggeessa. Galatoomame Aadde Tigist gara keessan deebi'a. Sagantaan kun maaf barbaachise illee kan jedhu wal qabsiistanii naa deebistu itti fufaa. Fayyaa sagantaan kun kan barbaachisee fi akkuma hunda keenya beeknu Haacaaluun nama tokko miti Oromoof ilma Oromoo kan jedhe ilma Oromoo qaalii falmataa agartee qabsaawaa guddaadha. Garuu Haacaaluun akka guddina isaatti akka isaaf malutti waan argadhe biyya sana keessatti bakka itti jiraatutti illee awwaalamuu nama dandeenyedha. Nuuf immoo akkuma hunda keenya beeknutti egaa Haacaaluun burjaajii guddaa keessa jira Oromoon. Kanaaf mee waggaa tokko dabarsine kana booddee maal goona? Waan inni fedhu maali? Silaa waan isaaf malu maali? Jennee sagantaa kana akka isaaf malutti akka yaadannu qopheessaa jirra. Oromoon kanarratti hirmaatee wanta kana milkeessuu qabaa jedhee yaada. Because Haacaaluun waan maluuf hin arganne waan ta'eef nullee kana booddee burjaajii kana keessa baane kan ittaanu maali inni jennee akka mari'annuuf nu godhaa waan ta'eef sagantaa kun kanaaf yaadamee qophaa'e. Galatoomame Dr. gara keessan haa deebuuti. Guyyaan kun dhiyaatee jira. Guyyaa kana maal fa'aa qopheeffattanii jirtu? Guyyaa kanaa fi waa hedduu qopheessine. Tokko lamedheen keessa deema. Akka Aadde Tigist jette iyyuu Haacaaluun Oromoof ani qaaliidha akka hedhetti inni nuuf guca isa guddaadha. Oromoof guca tabbarra jirudha. Haacaaluun mallattoo Oromummaati. Mallattoon Oromoo odaadha. Haacaaluun nuuf odaadha. Diinni odaa jiksee. Haacaaluun abbaa seenaati. Seenaa hedduu sitti himaa. Akka nama seenaa qorateetti. Laayibrarii guddaadha Haacaaluun. Laayibrarii seenaa baay'ee baatee nutti agarsiisudha. Weelluun isaa seenaadha. Jireenya keenya bakka hundaa tuttuqa. Nu warra bakkee jirruuf, isa biyya jiruuf, isa daa'imaaf, isa guddaa jaalala, gootummaa hunda kan qabate keessumatti moodiinaaf Haacaaluun misaa'ila isa guddaadha. Sana nu jalaa balleessan. Kaniif jecha Haacaaluu akkamiin haa yaadannuu isa jedhu keessatti koreen keenya gizee qindaa'u waa hedduu toroorre irra caalayyuu gaddaaf miti amma kan wal sassaamu. Haacaaluun imaanaa nurratti gatatee darbe qaba. Imaanaasaa akkamiin fiixaan baasan. Weelluu isaa keessattuu hin dubbata inni tokko ta'a wal yaadaa hammeenyaaf badii isinitti qaqqabe ilaaliinaa ishee xinnoo isinii taate qabadhaati isa hunduraatti ce'aanuun jedha. Kana hunda fiixaan baasuuf nuni akka koreetti wanti qindeessine maali?
tokko dhalootee dhufuuf akka taa'utti digital archive yookiin waa'ee Hacaaluu dargaggoonni, daa'immanni, barattoonni, maanguddoonni hundi keenya iyyuu bakka gallee Hacaaluun eenyu maal godhee darbe legaasii isaati jechuudha. Kan agarsiisu wanti qophaa'ee jira. Fiilmiin dookumentarii kan qophaa'ee jira. Sani malee immoo barroolee adda addaa illee Hacaaluu wajjin wal qabsiifnee kan qophaa'eetu jira. Kun egaa aduu duraa gaafa 29 irbaata irratti dookumentariin sun hin banama. Addunyaa irratti Oromoo jiru hundaaf illee kana access godhanii namoonni ilaaluu irraa barachuu akka danda'an qophiin qophaa'eetu jira. Ittaansee irbaata sana booddee konsertiin qophaa'ee jira. Konsertii jechuun weeddistoonni, hiriyoonni isaa, beektoonni walitti yaa'anii namni hedduu walitti dhufee hubannoof beekumsa Hacaaluu irratti wanta jiru yaadachaa gama tokkoonis bashannanaa Hacaaluu bashannanaan dabarsina nuti. Hacaaluu yaadannoon Hacaaluu yaadannoo jagnoomaati. Yeroo itti boo'icha teenyu miti. Yeroo itti kaayyoo isaatii fiixaan baafnu sanaaf guyyaatti waadaa waliin seennu ta'a konsertiin sun. Konsertii sana irratti qophii hedduu jira. Weeddistoonni biyya adda addaatiin dhufuu waa akkasii qabna. Ittaansee inni guddaan maayinni akka hundi keessan beektan Hacaaluu hin nyaatan. Hacaaluu maaf akka ajjeesan hin beekna. Eenyu akka ajjeese gumaa isaan baane nuti har'allee. Hoggaa tokko ta'ee wanti godhame hin jiru. Hacaaluun hin du'e, eddii du'e booddee seerri awwaala isaatii akka itti raawwate akka waa gatuutti gatan. Hacaaluun lama du'e. Warri dhaabbitti jirru immoo isa du'aa caalaa toora du'aa taane amma har'aan kanatti wanti ta'e waan hin jirreef. Sun keessa keenya keessatti gubaa guddaa ta'uu isaati addunyaanis diinnis beekuudhuma qaba. Kaniif akka aadaa Tuulamaatti akka aadaa naannoo sanaatti moodeela kan ta'e yookiin fakkii kan ta'e geggeessaa Hacaaluu yaadannoo Hacaaluu gizee geggeessuun farda kaafnee seera gaddaa akka aadaa Oromoo naannoo Hacaaluutti raawwannee goota keenya nagaan taa'e lubbuu kee Waaqayyo kan jannataa godhu umuriidhaan amma umuriitti hin irraanfannu jennee guyyaatti waliin haasofnu ta'a. Akka waliigalaatti akka kanaan toroorfannee sagantaa hedduu guyyaa 3 sana gidduutti raawwanna. Dr. Galatoomamee adde Tigistoonni itti dabaltee yoo jiraate. Yaa kana keessee waan itti dabaluu barbaadu dhugumaan Hacaaluu waan bareedaa jaallata. Hacaaluun farda jaallata. Hacaaluun dhugaa jaallata. Hacaaluun waanuma hunda caalaa tokkummaa Oromoof nama lallabaa turedha. Kanaaf kanarratti eeganni ta'e booddee qabsoon Oromoo waggaa 50 ol deebi'e jechuun nan danda'amu. Gad deebi'e. Sababni isaa diinni bakka itti nu ilaallatu bakka nu dhukkubsu nu tuqe. Isaan itti yaadanii godhanii Hacaaluu balleessanii ittaanummoo maal akka gochuu barbaadanii waan beekaniif Hacaaluu ajjeesanii Jawaar fa'aa mana hidhaa galchanii gaafa sana nama 200 oltu du'e. Gaafa guyyaa Hacaaluun du'e sun hunda Oromoo dhukkubsuuf Oromoo bakka miidhanii waan beekaniif nu tuqanii kanaaf Hacaaluun caalaa tokkummaa Oromoo waan jaallatuuf waggaa tokko guutuu boonyee irraa gaddineerra kana booddee hin gaddinuu waadaa waliin seennee namni faffaca'ee jiru kun maali malli keenya inni sirba isaa malli maali jedheera. Malli keenya maali sagantaa malli keenya maali kan jedhu jira marii sanarratti beektoota Oromoo as keessa jiranii aktivistoota as keessa jiranii hunda isaanii walitti dhufanii mareetanii maal chaaptariin taanu maal goonaaf akkamitti yaadannaa gurbaa kan amma waggaa tokko boonyee kana booddeessa akkasitti itti fufsarra jiraamoo akkamii jennee yeroo itti mareennu waan ta'eef Dr. Salamoon akka gaariitti lafa kaa'eera kanuma jechuun barbaada. Dr. Meegara keessanaa deebuuti ammas guyyaa kana marii hayyoota Oromootti jira jettan beektota. Wanni hayyoonni kun asiin duras walgahii kora gurguddaatu tatta'amaa ture dhimma Oromoo irratti hayyoonni Oromoodhaa walgahanii jechuudha.
wanni sun galman keenye amma hoo mariin adeemsifamu kun marii akkam fakkaata? Kun gaaffii bareedaadha. Ilaa maal seete Hacaaluun jireenya keessatti wanta qorataa ture weedduu isaatiin gizee ka'uu tooppii kanuu laatee darbe weedduu isaa keessaan si yaadachiisa. Laaftoon marge maal godhaa yoo damee korre malee lammii qabaan maal godhaa yoo waliif tole malee yoo walii gale malee. Kuni geerarsa isaa keessatti lammiin yoo walii gale yoo waliin ta'e malee maal godhaa walii galaa walii galan alaa galanidha. Kun maal na agarsiisaa? Toopika guddaa nuu kaa'eera. Walii galuu, waliin deemuu, wal gurmeessuu danda'uun baay'ee barbaachisaadha. Hacaaluu guutuudha. Hacaaluun guutuudha. Oromoo gizee maqaa baasu guutamaadha. Hacaaluun jaalala. Hacaaluun fakkii adda addaati. Oromoon tokko akka Oromootti guutuu ta'uuf akka Hacaaluu maal ta'uu qaba? Toopika biraati kan irratti dubbatamu keessa. Duuti yeroo hundaa nu faana jira. Du'an sodaatinaa dhugaaf jiraadhaa. Yoo duutanis dhugaaf du'aanuun jedha Hacaaluun weedduu isaa keessatti. Keessa deddeebi'ee weedduu 2-3 keessatti kan argine. Ammas weedduu isaa keessaan itti sii deebi'a. Bishaan baaroo dildilaa gaafa guutuu hin beekanii lubbuun dhiiraa biliqaa gaafa duutuu hin beekanii jedhe Hacaaluun. Yoom akka duun hin beeknu dhugaafa jiraannu dhugaafa dhaabbannu uummata keenya gadadoof rakkinarra jiru mirga isaatiif kan du'aa jiru hayaadannu isa cinaa dhaabbannu isa mirgaaf du'u keessaa tokko hataanu jedha Hacaaluun. Sirba isaa biraa keessatti jagnooma nutti hima Hacaaluun. Dhiirummaan maali? Dhiirummaan akka Oromootti isa kufee booddeettafe isa rukutamee ambulaansarra jiru ambulaansarraa buusanii ajjeesuun dhiiroma miti. Dhiirummaan akkasiin jiru sun sodaattu. Hacaaluun maal jedhaa? Tulluu jala malkaayaatu maattu booresse taliila kana lubbuu akka tasaa baatu amma biyyee nyaatu seenaan sirraa baatu jedha Hacaaluun. Kana jedhee meeqa inni itti cabseedha ture. Kanarraa maal arginaa? Mirga keenyaaf dhaabbachuuf, kaaniitti kutuuf, dubbanni of ibsuuf, jaalala biyyaaf du'uuf, wal gurmeessuun isa guddaa, beekumsaan wal diriirsuun isa guddaa ta'u irratti waa hedduutu haasa'amaa dubbatamaa jechuuf ani galatooma. Wannin ani jechuu barbaade bakka waan Hacaaluun hojjetee dabre osoo hin taane Oromoonni lubbuudhaan jiran hayyoonni lubbuudhaan jiran marii kana irratti maal Oromoodhaaf gumaachuu deemanii dhimma Hacaaluu qofaa miti dhimma Oromoota hundaati. Kanarratti mariin isaanii maal ka ta'u qabxiin isaan irratti mari'achuudhaaf deeman yoo jiraateef. Akkani egaa yaadi koo tarii ifa ta'uu dhiisuu mala kanan jechuu barbaade Hacaaluun wanta inni nuun jedhaa ture keessaa bifa kanaan gaafa deemamee akkanaan gaafa goone jedhee wanna nuti ta'uu qabnu waa hedduu nutti meera. Wal mariin geggeessamus akkamiin wal tumsina akkamiin wal ijaara akkamiin uummata keenya bira dhaabbanna tooftaan waa tokkotti deemuu hin dandeenyaayyuu wanni akkasii irratti guddaa xiyyeeffanna. Irra caalammoo mootummaan amma jiru hundeedhaa buqqa'uu fi yeroo dheeraa hin qabu. Wal ijaarree ijaarsa jabeessinee qeerroof qarree ol kaafnee hojiitti bobbaafnee hala deemuu dandeenyu irratti falatti faluuf hala dandeessisu irratti wal marii guddaa godhama. Galatooma Aadde Tigist wanni itti dabalte yoo jiraate gara keessan deebi'a. Itti aansuudhaan immoo sagantaan kun eessaa fi yoom ka jedhu.
daawwattoota yaa keenyaaf. wanti dabaluu barbaadu kanumaan dhugaam akkuma Dr. Salomoon akka gaariitti ibseera garuu tokkummaa jaallataa Hacaaluun. Tokkummaaf nama lallabuudha. Tokkummaaf nama rakkachaa ture waan ta'eef waan tokko eeganni du'ee booddeessi biyya kana keessatti eega jijjiirama kana booddees burjaajiin tokko jira ijoolluma keenya gidduutti. Warruma aktivistoota hogganoota kanallee walitti fidanii mataa walitti qabu mari'achuu guddaan sana. Maquma isaatiin walitti haa qabamnu malee sagantaan guyyaa sadhumaa sanarratti baay'ee fookas godha jechuudha. So sagantaan kan jalqabamu gaafa 29 Juulaay 29 diinarii jira. Diinarii sun sa'aatii 7 irratti jalqabama. Kan saganteeffate immoo bakka isaa Convention Centeritti. Gaafa maal mallisa seminaara jira. Gaafa Juulaay 30 inni immoo ganama sa'aatii 9 jalqabame AM. Amma sa'aatii 4 itti fufaa. Juulaay gaafa 30 gaafuma sanatti immoo jira konsertiin jira kan jedhamu. Sa'aatii 8 irratti jalqabama amma sa'aatii 1 PM tti deema jechuun 1 AM tti deema. Juulaay 31 immoo Hacaaluu Memorial Eventidha. Eventiin kuni sa'aatii 8 irratti farda jira. Fardi kun Hacaaluu farda jaallata. Naannootti dhalate illee yeroo jagna gaggeessan namni yeroo duu fardaan ba'u kanaaf sana na arganne Hacaaluun. Sanallee na arganne waan ta'eef sanaan xiqqoodhaan sana yaadachuu barbaanna. Farda yoo jettan Oromoonni magaalaa kana keessatti sagantaa san kabajuudhaaf dhufan iddoo deemanii fardatti yaabbatanii sagantaa kana kabajantu jira moo kan qophaa'ee jiru? Iddoo sanarratti akkamidha faradoo hedduminaan namoonni keenya baay'inaan irra bahanii gulufanii akka seera bu'aa aadaa Oromootti immoo fardallee uffannaa uffisanii faayanii haalli itti deemamu hin jira. Garuu asitti faradoo hamma barbaannu ga'uu yoo hin qabaannellee hamuma jirtu kakkaasanii ijoollee filatamu waan faradoo akka biyya keenyaatu hin ta'in asitti baay'ee of eeggannoo barbaada. Farda muraasa qofa qabna. Yaadannoodhaaf jechuudha. Yaadannoof jechuudha. Garuu seeruma sana guutuuf addunyaatti agarsiisuuf aadaa keenyas calaqqisiisuuf haala nu dandeessisuun deemuuf sagantaan farda kaasuu farda faayanii goota geggeessuu yoo danda'ame immoo lafti illee yoo nu harka gale bakka itti siidaa isaa dhaabnullee guyyaatti faawundeeshinii lafa keenyu ta'aa jechuudha guyyaan sun. Biyyuma Ameerikaa kana keessatti. Biyyuma Ameerikaa Minisootaa keessatti. Achiin duuba bakka namni hundi argu. Hacaaluun eenyu? Maartin Luuteriin Ameerikaan kaaftee amma agarsiisutti nuuf Hacaaluun Maartin Luuter keenya. Maartin Luuteriin akka Ameerikaan itti yaadattutti nutis namni baay'een bakka arguu danda'utti saanduqa duwwaallee haa ta'u awwaallee Hacaaluu kan jarri darbatanii gatan nuti immoo kabajaan akka aadaa keenyatti awwaallannee bakka sanatti immoo farda isaa duukaa siida isaa dhaabnee goonni keenya kana fakkaata. Eenyummaa isaa warra beekuu barbaaddaniif weebpeejii kanarratti dhaqaatee arkaayivii nuti amma biildi gochaa jiru. Dookumantarii qopheessaa jiru. Ilaalaa jennee jarri adii lammiin biraa hundi goota keenya halan itti beekuu danda'u sagantaatti geggeessinudha. Galatoomaati mee hawaasni Oromoodhaa sagantaa kana hedduu irratti hirmaachuu barbaada. Laaluudhattis jira. Karaa kamiin sagantaa kana irratti hirmaachuu danda'a? Haala kamiin hirmaachuu danda'a? Addi Tigist gara keessan deebi'a. Yaa sagantaan kun akkuma jedhetti kubbaan magaalaa kana keessa jira akka carraa ta'e kun Usfaanaa wiikiidha. Every year yeroo akka kana Usfaanaa wiikiidha. Isaan wajjin wal qindeessuu barbaanne akka wal hin faallessine karaa wal hin tuqneedhaan. Maaliif namni Oromoon baay'ee as dhufa kana duras gochaa turre yeroo dheeraa fi konfiraansiin dhaabaa konfiraansiin churchii maali saakarri kunillee walumaan deemaa ture waan ta'eef ammallee namni saakaraaf jecha magaalaa kana waan dhufuuf baay'ee karaa wal hin faallessineenii qindeessinee akka namni itti hirmaachuu barbaanna jechuudha. Akkasumitti hojjetamaa jira. Waan fardaa waan tokko Hacaaluun farda jaalala duwwaan ta'in kan itti wareegame tokkollee farda sana. Sababa farda sana wareegame. Dhugaa dubbachuu Hacaaluun dhugaa jaallata. Dhugaa dubbachuudhaaniin guyyaa sana waan farda sana kaaseef
biyya lafaa kana keessa jirtu habashaan hundi waccee akka du'atti murteessan du'uu qaba jedhanitti murteessanii ajjeesan gurbaa. Kanaaf nummoo farda ni jaallatu sana magaalaa kana keessatti hin dhaabna. Kan isaaf malle biyya sana keessatti kan isaaf malle waa dhaabna jedhanii maallaqa guranii akkasumatti lafattaafi. Hacaaluuf waan malle dhaabanii magaalaa sana keessa agarsiisaa turan. Waan isaaf malu na argan Hacaalu. Kanaaf nummoo akkatti gaddine naafnu waan isa fakkaatu magaalaa kana keessatti dhaabne akka urjiisa mul'isna addunyaan illee akka isa beektuuf jechuudha. Galatoomamee Dr. gara keessan haa deebuuti ammas dhaamsisin hawaasa Oromootiif qabdan hawaasni Oromoo biyya keessaati biyya alaatitti sagantaa kanneen hanga ofii danda'uun iddoo ofii jiruudhaan kabajuutti jira. Wanni isa laalchisee isin dhaamsisin qabdi yoo jiraate. Ani dhaamsin uummata keenya dabarsuu inni jalqabaa kottaa Hacaaluu waliin haa yaadannu kaayyoon ittiin du'e maaliif akka du'e keessa deebinee haa dubbannu. Hacaaluun jaalala maatii isaan jaallata bultii isaatiif amanamaadha uummata isaatiif amanamaadha uummata isaatiif amanamaa ta'uu irra darbeeyyuu Hacaaluun jaalala addaati. Gizee Oromoo mararfatu maal jedha jabbiloota koonuun jedha jabbilee odaa jalaa kan nyaatu nu keessa jira jedha ture Hacaaluun. Akka jedheeyyuu kan isa nyaate isuma nu keessa jirudha biyyatti. Argitanii uummata keenya jaalala keenya kan ol kaasee nu qabu nuuf qaalii kan ta'e Hacaaluu waliin baanee haa yaadannu. Bifa adda ta'een Hacaaluu addunyaa irratti beeksifnu. Guyyaan kun guyyaa murteessaadha. Uummanni Oromoo bakka jirtanii kan dandeessan hundi imaanaa isinitti dhiifna. Kottaa Minisoota irratti wal arginu bifa addaatiin Hacaaluu haa yaadannu. Hacaaluu biyyoon itti haa salphatu. Goota hoggaa kuma keessatti tokko dhalatu kan argachuuf qaalii ta'e ulfina guddaan addunyaa duratti beeksifama kanan dabarsan. Mee adde Tigist sagantaan kun iddoo bakki itti qophaa'ee jiru eessa adda baasaatii daawwattootaaf akka himu? Yaa bakka itti qophaa'ee jiru hundasaa sagantaan kan fardaa peejii irratti isaan argatantu jira moo? Yaa peejiin bakka kana jechuun peejii jira akka gaariitti ni jira peejii irratti. Hacaaluu Hundeessaa.net yoo galtan web peejiin jira web peejii sana irratti achirratti galtanii gumaachuullee dandeessu. Sagantaa kana maallaqaa warri deeggaruu barbaadan Hacaaluu Hundeessaa.net dhaqaatii achirratti gumaachaa kan jedhu jira hin argitu. Sana malee sagantaan jirus eessatti akka gaggeeffamu akka adde Tigist jette guyyaadhaaf sa'aatiin addaan bahee achirra jira. Sagantaan kun bakka lamattidha. Irra caala garuu Convention Centerii Minneapolis Minnesota keessatti gaggeeffama. Convention Centeriin kuni dhugumaatti konferensii addunyaa guddaa bakka itti gaggeeffamudha. Baay'ee bakka namatti toludha. Achiin duuba bakka Osfaanaan gaggeessamutti immoo konsertiin sun hin gaggeeffama. Isuma jechuu barbaadde adde Tigistii. Yaa kanuma. Dhaamsi dabalataa hin jiraanne kan nutis daawwattoota keenyaan wanni dhaammachuu barbaannu sagantaa kanarratti akka hirmaataniif iddoon qophaa'eerus iddoo guddaadha. Kanaaf iddoon immoo namaan malee hin tolu ka jedhu mee xumura irratti wanni guddaan gaafii yeroo hedduu nama hedduu gaafadhu isinis akka koreetitti wanni asirraa fudhattanii deemtan akka barbaadu. Hacaaluun nama ilmaan Oromootiif jiraate qabatamaan jireenya isaa san agarsiisee dabre jechuudha. Rakkataa gargaaraa ture abbootii amantaa deemee gaafataa ture dhukkubsataa Oromoo gaafataa ture warra qabsaa'ota duraanii gaafataa ture isa kana hoo eentu itti fufsiisa ka jedhu san Oromoo hundaaf dhiifna. Kallattiidhaan immoo Hacaaluun Oromoodhaaf gumaata hedduu gumaachee jira. Siidaan qofti Hacaaluudhaaf gahaa jedhee nama akka nama dhuunfaa tokkootti wanni addatti isaaf laabrarii isaa ta'uu waan dhaloota dhufu boodaan ijaaru yookiin gargaaru wanni addaa diinota isaallee naasisuu danda'u hojiin dhaabbataan itti fufiinsa qabu yoo hojjetame isaaf wanni yaadame yoo jiraate dhaamsa gaafii xumuraa kiyya.
Gaaffii baay'ee bareedanaa kaafte amma hoggaa kana keessa karoora keessatti kan qaban waa lama sadiitu jira. Tokko maqaa Hacaaluutiin muuzeemii tokko as Minisootaa keessatti banuudha. Hojiirra jira. Profeesara yuunivarsiitii tokkootu sana hoogganaa hiriyaa keenya Dr. Tafariitu hoogganaa yaalliisanii sun as dhiyootti hin milkaa'a jenneetidha amanna. Saniin achitti ijoolleen yuunivarsiitii keessa jiran haayiskuulii keessa jiranii Hacaaluu scholarship bifa argachuu danda'an irratti ani amma abbaa ijoolleeti. Ijoolleen koo na caala waa'ee Hacaaluu hin dubbatu, hin beeku, hin dhagahu. Garuu kanatti fufsiisuuf ammallee Hacaaluu scholarship establishing goona jenneetidha mari'achaadha jirra. Sanii fi fandii haalatti argannu irratti hojjechaadha jirra. Sani malee akkan sila kaasuuf yaalee dookumentarii fi arkaayiviin Hacaaluu arkaayiviin isaatii amma arkaayivicha guddaa Washington DC kan state office keessa jiru keessatti illee haalatti galmaa'ee taa'uu danda'u irratti amma tokko irratti hojjechaa jira kana fakkaan. Addi Tigist dhaamsi xumuraa isin yaa sagantaan kun bu'uura kan amman isa yaadachuu ka barbaanne bu'uura akka Dr. Salamoon jedheetti waan gurguddaa yaanneera akka scholarship arkaayivii keessaa akkamitti akka ka'amu waan akka kana maaliif itti fufiinsa akka qabaatuuf yaadannee nu darbarradu waan ta'in ijoolleen dhuftullee hojiin Hacaaluu maal ture akka jedhan ilaalan. Immoo faawundeeshiniin biyya keessatti illee amma hin gadda yeroo siidiisaa banatanii amaana waan itti dhammatanii qabu warra isaanii haadha manaasaa keessumatti kana booddeen godhinaa maqaa Hacaaluudhaan biizinesan godhinaa jetteerti. Kun biizinesa miti nuuf jechuudha. Kabajaa guddaa qabnaa fi isheefillee nuuf ni miti kan isheen dhaammatte Oromoo guutummaatti gaa diina tosaaf diinillee itti dhimma baay'ee akka biizinesaatti diinaafis firaafis itti nutti dhaammatteerti waan ta'eef wanti asirratti argamu wanta kana hundeessuuf faawundeeshiniidha waan ta'eef scholarship jira. Faawundeeshinii immoo biyya keessa dhaabdeerti akkaatii jettee Hacaaluun nama gargaaru jaallataa waan ta'eef waan asirra hojii kanarraa hojjisnee waan nu haafu waan inni jaallatu fedhii inni godhaa ture kan guutu faawundeeshinii isaatti gargaara jechuudha. Kanaaf uummatni Oromoo kana akka gaariitti hubachuu qaba, kana ilaaluu qaba. Kottaa ilaalaa celebrate goona Hacaaluu gaafa sana. Hin gaddinu kana booddee. Kanaaf galatoomaa isin lamaanuu dhaamsi xumuraa isin uummata Oromootiif keessattuu Oromoota biyya hoogganaa jiran Oromoota biyya alaa jiraniifis waa'ee tokkummaarraa haasa'utti turre dhimmi guddaan bilisummaadha kan Oromoo wanni isin addatti uummata Oromootiif dhaamta yoo jiraate daqiiqaa muraasa qabdu isin lamaanuu. Hacaaluun nu warra biyya ambaa keessa jirru kanaaf waa hedduu dubbate godhe yoo nu banna ta'e yoo argina yoo yaadna ta'e keessumattuu waa guddaa Hacaaluurraa barannu waa hundaa fi yaada gaarii yaada tolaa qabaachuu maal nuun jedha ture hammeenyaaf badaa jiru ilaalinaa waa diqqoo gaarii waa diqqoo humna nuu taatu haa ilaallu ishee qabannee fuulduratti sochoonu jedha. Weeddusaa keessaan isinii dubbisaa. Baay'inni rakkoodha furmaata baay'inni rakkoodha furmaata mataansaa harreen ba'aa diddee taate harree didaa qambarriin sadii cabsitee qotiyyoon gafarsaa humni ulee mataas injiraan ajjeesaa yonnaa mataasi buruqsan isa mataasi buruqsan ilaaliin tarii injiraan mataarra jiru immoo sirratti akka ajjeesan ishee xiqqoo saniif waa gaarii xiqqoo taate sanii qabannee wanna pozitiivii diqqoo isheetii of harkatti qabannee waa guddaa Oromoodhaa fuulduratti dhaabuu qabnu Oromoo bakka ga'uu qabnu
ishii pozitiivii walitti finnee guddaa tokko biraa hageenyu negatiiviin gufu walitti ta'uu negatiivii walirratti sassaabuu hadhaabnu. Hacaaluun kan nutti matee darbe keessaa yeroo hundaa garaa kan nyaatu kana du'a ofii beekanii gara du'aatti tuu deemanii. Uummata ofii garuu dhaamsa akkasii dabarsanii namoonni darbanii meeqa? Hacaaluun isa tokko. Hacaaluun addatti kan akkasii takkaan argine uummata koo Oromoo yoomiyyuu kan dagatinaa uleen mataa isin buruqsu injiraan nurratti ajjeesa ishii diqqoo laalu isa guddaa fuulduratti bira geenyu ishii diqqoo wal sassaabuun akka bira geenyu haa hubannu ammanuman jedha. Galatoomaa addee Tigist dhaamsitu. Yaani waa'ee tokkummaa Oromoo irratti waan jechuu barbaadu maalinni dinni yeroo nu caalaa tokkummaa keenya dinnatu sodaata. Nu caalaa immoo tokkummaa keenya humna akka ta'e isaantu beeka. Kana waan ta'eef Oromoon tokkummaa yeroo hundumaa yeroo nu cabsan yeroo barbaadan tokkummaa keenya faalleessu kun amma mul'achaa jira waan ta'eef waan nu baasu tokkummaa keenya sana ajabeessinu maqaa Hacaaluudhaan gaafachuun barbaada uummata Oromoo kana. Hooggantoota keenyaas waan darbuudhaan saba keenya facaasina waan darbuudha kun qilleensa dhufuu in darba waan ta'eef waan darbuudhaan uummata afaan hin faajjeessinaa. Kanaaf tokkummaa keenya ajabeessinu jechuun barbaada uummata Oromoo. Isinis hedduu galatoomaa gara istuudiyoo Oromiyaa 11 dhuftanii sagantaa sana guyyaa irratti argamu keessaniif maqaa daawwattoota kiyyaatiin galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Isinis baay'ee galatoomaa. Galatoomaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 sagantaan sana guyyaa keenyaa har'aa kana fakkaata ture. Mariin Dr. Salamoon Fooyyee fi Aadde Tigist Ayyaanoo wajjin sana guyyaa irratti taasisaa turre kana fakkaata. Sana guyyaa biraatiin hanga walitti deebinuuf turtii gaarii nuuf qabaadha.